Kabajamtoota hordoftoota tajaajila wangeelaa soogiddaa bakka jirtanitti nagaan araarrii fi jaalalli kan waaqayyoo isiniif baay'atu isiniin jecha har'a mata duree isin wajjin ilaallu qabadhee kan dhiyaadhe waaqayyoo biyya yoo eeguudhaa baate kan jedhu ta'a. Waaqayyoo biyya yoo eeguudhaa baate kadhannaa gabaabaa wajjin godhanna. Sigalateeffannaa waaqa keenyaa jaalalli kee nurratti baay'atee araarri kee nurratti baay'atee cubbuu dhiisuun kee nurratti baay'atee darbaa maqa cubbuu xuraa'ummaa utuma qabnu namoota lafarratti siin waaqayyoon waaqarratti utuu gaddisiifnu carraa dabalataa nuuf laattee araaraan nu gonfitee warra har'ayyuu jiraatanii warra sagalee kee dhaga'an warra sagalee kee dubbatan warra sagalee kee dhageessisaniif warra sagalee kee dhaga'an waan nu gooteef bara baraan galanni siif haa ta'u. Kunoo maqaa keetiin dubbii kee saaqneerra hafuurri qulqulluun dubbii kee akka nu barsiisuuf jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Eeyyee kabajamtoota hordoftoota tajaajila wangeelaa soogiddaa waaqayyo biyya eeguudhaan yoo baate jedha sagaleen waaqayyoo. Faarsaa Daawit 127 lakkoofsa 1 akkas jedha. Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruudhaa baate warri ijaaran akkasumaan itti dadhabu. Sana duwwaa immoo miti waaqayyo mandara tokko yookiis magaalaa tokko yookiis biyya tokko yoo eeguudhaa baate namni isa eegu akkasumaan eegaa bula. Biyya tokko yoo waaqayyo eeguudhaa baate magaalaa tokko yoo waaqayyo eeguudhaa baate inni eegu akkasumaan dadhabarraa kan hafe waan tokko gochuu oolchuu yookaas jijjiiruu hin danda'u jedha. Sababii kanaatiif eegumsa biyya tokkoo ilaalchisee eegumsa magaalaa tokkoo ilaalchisee eegumsa mandara tokko eegumsa naannoo tokkoo ilaalchisee eegumsa mana keenyaa dabalatee yoo waaqayyo eeguudhaaf baate baay'inni waraana nuyi qabnu yookiis meeshaa jajjabaan nuyi qabnu yookiis kan dammaqnee eegnu ta'uun keenya yookiis kan dammaqnee bullu ta'uun keenya biyya keenya eeguu hin danda'u. Dhimmi biyyaa harka waaqayyoo keessa jira. Itti gaafatamummaa isaa kan fudhate waaqayyoodha jechuudha. Biyya eeguudhaaf biyya tokkoof nagaa kennuudhaaf biyya tokkorraa diina isaa deebisuudhaaf kan itti gaafatamummaa isaa fudhadheera kan jedhe waaqayyoodha. Waaqayyo eeguudhaa baateennaan namni eegee hin danda'u. Ammam yoo jabaateyyuu ammam yoo dammaqeeyyu. Kanaaf sagalee kana fudhannee waa'ee biyya keenyaa yeroo xinnootiif akka yaadnu hin barbaada. Biyyi keenya waggoota dheeraatiif haala isheen keessa turte beekamaadha. Har'as haala isheen keessa jirtu beekamaadha. Yeroo darbee waggaa tokko duraa waaqayyo biyya keenyaaf fala akka inni kennu yookiis furmaata akka inni kennuuf namni hin kadhanne jira jedheen amanu. Namni hin boonye jira jedheen amanu. Namni hundumtuu na yaadadha waldaa isaa keessatti amantii kamiyyuu ta'etu jiru mana amantaa isaatii keessatti waa'ee biyya keenyaaf kadhadhaa jedhee namni kadhannaan labsine hin jiru. Waldoonni tokko laguudhaan kadhannaadhaan fuula waaqayyoo dura turaniiru. Namoonni tokko dhuunfaatti mana isaanii keessatti halkaniif guyyaa waa'ee biyya keenyaatiif waaqayyoon duratti bu'aniiru. Halkan guutuu yeroo nuyi itti kadhachaa bulle jira. Waaqayyoo biyya keenyaaf furmaata kenni jenne. Yeroon sun yeroo salphaan turre. Yeroon sun yeroo nuyi itti fuula waaqayyoo barbaaddanne ture. Yeroon nuyi itti dhuguma furmaatni harka waaqayyoo keessaa dhufa biyya keenyaaf jennee yeroo nuyi itti guutummaatti waaqayyootti dabarsinee itti gaafatamummaa isaa kennine ture. Yeroo sana ture kan
faarsaa Daawit 127 lakkoofsa 1 kan nuyi hubanne. Yeroo sanadha yoo Waaqayyo biyya eeguudhaa baate eenyuyyuu eeguu hin danda'u. Yoo Waaqayyo biyya bulchuudhaa baate eenyuyyuu bulchuu hin danda'u jennee kan nuyi amanne. Yoo Waaqayyo biyya keenyaaf furmaata kennuudhaa baate biyya keenyaaf eenyuyyuu furmaata ta'uu hin danda'u jennee kan amanne yeroo sana natti fakkaata. Waaqayyo gidduu seene. Waaqayyo eenyutu kadhateef eenyutu hin taane, amantii kamtu kadhateef amantii kamtu hin kadhanne utuu hin taane, nama kamtu kadhateef nama kamtu dhiisee utuu hin taane, Waaqayyo imimmaan saba isaatii ilaale. Dararamuu saba isaatii ilaale. Kumaatamaan kan lakkaa'aman mana hidhaa keessatti haala isaan keessa turan ilaale. Dhiiga guyyaatii gara guyyaatti dhangala'u ilaale. Dargaggoota guyyaatii gara guyyaatti dhuman ilaale. Imimmaan haadhotii ilaale. Imimmaan abbootii ilaale. Waaqayyo gidduu seene. Erga Waaqayyo gidduu seene immoo namoonni hidhaman mana hidhaatii erga isaan hiikamanii booda warri biyya alaa itti baqatanii turan biyyatti galuu erga jalqabanii booda furmaatatu dhufe erga jedhamee booda mataasaa erga arginee booda achi as ba'eera furmaati biyya keenyaaf kan jedhu erga furmaata isaa arginee booda deebifnee dhimma kana Waaqayyo harkaa waan fuunee natti fakkaata. Waaqayyo biyya keenyaaf hojii jalqabe hin xumurre. Yookaas immoo xumuruu dadhabee gargaarsa nuun gaafanne Waaqayyo. Har'a garuu namni inni amanus inni hin amannes, inni Waaqayyoon beekus inni Waaqayyoon hin beeknes, dhimma kana harka Waaqayyoo keessaa fuudhee ofii isaatii furmaata ta'uudhaaf yaalaa jira. Inni tajaajilu tajaajila isaa irraanfateera. Inni faarfatu faarfannaa isaa irraanfateera. Akka waan jilbeenfannee imimmaan keenya dhangalaafnee Waaqayyo biyya keenyaaf furmaata fidennee boo'aatiif imimmaan keenya dhangalaasaa akka waan hin turre mataan achi as baanaan lafa jilbeenfanne irraa kaanee sirbaa waan fiigaa jirru fakkaata waa'een biyya keenyaa. Lafa jilbeenfanne kaanee dhagaa fudhannee waan fiignu fakkaata waa'een biyya keenyaa. Namni waan godhu wallaaleera machii keessa waan jiru fakkaata waa'een biyya keenyaa. Waan dhuguma jiraattutu jiran yookiis utuu of beekanii waan godhan hin fakkaatu. Namni waan dubbatu irraa of eeggataa hin jiru. Namni arraba isaa eeggataa hin jiru. Namni waan hin dubbadhu kun nama duratti illee haafu Waaqayyo duratti maal fakkaata jedhee eeggataa hin jiru. Wanti an godhu kun yoo namallee sodaachuudhaa baadhe Waaqayyoon duratti maal fakkaata jedhee namni ilaallataa hin jiru. Har'as irra deebi'ee kan isin yaadachiisuu barbaadu sagaleen Waaqayyoo anaanis isinis kan inni yaadachiisaa jiru. Har'as taanaan akkuma waggaa darbe har'as taanaan furmaati biyya keenyaa harka Waaqayyoo keessa duwwaadha kan inni jiru. Ammamis yoo beekte, ammamis yoo baratte, ammamis yoo jabaataate, ammamis yoo humna qabaatte, ammamis yoo dandeettii qabaatte, ammamis yoo carraasaa qabaatte, waltajjii isaas yoo qabaatte, waa'een biyya keenyaa furmaati isaa harka Waaqayyoo keessa jiraachuu isaa amma namannetti, Waaqayyotti dabarsitee amma hin dhiifnetti, harka keetiin waan barbaaddu fudhachuu waan dandeessu amma sitti fakkaatee jirutti biyya keenyaaf furmaati dhufuu hin danda'u. Eeyyaarrayyuu dhiigi dhangalaa'eera, eeyye dhuguma dhiigi dhangalaa'eera. Har'ayyuu namni rakkataa'eera, eeyye namni rakkataa'eera. Har'ayyuu namni qe'ee isaatii buqqa'aa jira, eeyye buqqa'aa jira. Furmaata kanaa hammas fiduu kan danda'u anaaf si miti. Furmaata kanaa kan fiduu danda'u Waaqayyoodha. Mee yaadadhu akkamittiin akka Waaqayyoon kadhatte waggaa tokko dura. Mee haa yaadannu jilbi keenya amma Waaqayyoon dura akka ture, imimmaan keenya amma akka dhangala'aa ture haa yaadannu. Dhimma siyaasaa keessa galuu waan hin barbaadeef miti. Yeroo baay'ee tajaajiltoonni yookiis lallabdoonni kan nuyi dhimma kana irratti baafnee hin dubbanneef siyaasa keessa waan galle waan nutti fakkaatuuf. Amma siyaasa keessa galuudhaaf miti. Abaluu wayyaaf abaluu caalaadhaaf miti.
dhimmi koo garuu kanadha. Har'a namni keenya waan waaqayyoon irraanfate waan natti fakkaataa yeroo fedha. Yeroo itti dhaabatee isa hidhaatii hiikameef galateeffatu waan dhabe natti fakkaata. Kan biraa miti isa bakkee dhaabatee kadhataa ture duwwaa mitiiti inni hidhaatii beellee waan galateeffatee darbe natti hin fakkaatu waaqayyoon. Inni biyya isaatti galuu dadhabee lafa biyya abbaa isaatiirra maatii isaarraa adda bahee qe'ee isaarraa adda bahee fira isaarraa adda bahee biyya hambaa keessa inni jooraa turellee waan waaqayyoon galateeffatee fixe natti hin fakkaatu. Waaqayyo deebi'ee ija isaatiin isa argisiisu isaatiif. Jiraattutu jiru deebi'ee miillaan keessa ejjechuu danda'u isaatiif waaqayyo waan galateeffatee fixe natti hin fakkaatu. Eeyyee biyya keenyaaf wanta hojjetamuu nurra jiru wantoonni hafan baay'ee isaaniitu jiru. Garuu kan fixu waaqayyoodha. Kan hojjetu waaqayyoodha. Kan jijjiiru waaqayyoodha. Kan biyya keenya eegu waaqayyoodha. Kan bilisummaa nama gonfachiisu waaqayyoodha. Kanaaf ammas waamichan isinii gochuu barbaada. Waamichan isinii gochuu barbaadu waa lamadha. Waamichi inni jalqabaa. Har'as taanaan waaqayyoon kadhachuu keessan addan kutinaa. Sababiinsaa waa'een biyya eeguu hojii waaqayyooti waan ta'eef. Biyya keenyaaf nagaa kennuun, biyya kamiifuu taanaan nagaa kennuun hojii waaqayyooti. Eeguun hojii waaqayyooti. Bilisummaa gonfachiisuun hojii waaqayyooti. Isa hidhame hiikuun hojii waaqayyooti. Isa rakkate gargaaruun hojii waaqayyooti. Kanaaf iyyuu waaqayyoo har'ayyuu biyyi keenya nagaa guutuun arganne, nagaa guutuun sibiraa namaaf dhufa. Nagaa amanamaan sibiraa namaaf dhufa. Biyya keenyaaf nagaa guutuuf kenni. Isa jalqabde fiixaan nuu baasi. Qaawwa argineerra, mataa argineerra. Dogoggorreetu lafa jilbeenfanne kaanee sirbaa duukaa fiigne. Amma garuu deebifnee sitti laannaa atumta akka jalqabdetti waa'ee biyya keenyaaf fixiinnee xumurii inni waaqayyoon kadhachuu danda'utu nurra jira. Kanarraa kan hafe biyya keenyaaf furmaati dhufuu hin danda'u. Inni lammaffaan waamichan isiniif gochuu barbaadu yoo jiraate. Ofii keessan to'adhaa. Arraba keenya haa to'annu. Dubbii keenya haa to'annu. Nama duwwaadhaaf jennee utuu hin taane waaqayyoon ofirratti ilaalaa haa dubbannu. Sagaleen waaqayyoo kaleessas har'as hin jijjiiramne isumadha. Wangeelli innati kaleessa baratte, innati ijoollummaa keetti baratte, innati bara darbe baroota darbe keessa baratte har'as isumadha. Haala keessatti hin jijjiiramu. Wantoota kaleessa sirrii akka hin taane beektu. Wantoota kaleessa qajeelaa akka hin taane beektu. Har'an godhin, har'an dubbatin. Arraba kee keessaa hamaan hin bahin. Arraba kee keessaa wanti namoota gufachiisu hin bahin. Arraba kee keessaa wanti jallaan hin bahin. Al tokko tokko namoonni warri kaan warri miidhaan nurraan ga'u jennee yaannu waan isaan dubbatan waa isaan godhan irraa kaane nus akkuma isaanii dubbanna. Abalu waan dubbateef dubbiin keenya qajeelaan ta'u. Abalu waan godheef kan keenya fuula waaqayyoo duratti qajeelaan ta'u. Eenyuyyuu isaaniifis nuufis abaluufis hin jedhu waaqayyoo dubbiin qajeelaa hin taane, dubbiin nagaadhaaf hin taane, dubbiin furmaataaf hin taane, dubbiin du'a oolchuudhaaf hin taane, dubbiin nagaa buusuudhaaf hin taane afaan keenya keessaan ba'e. Namni ofii isaa to'achuu hin dandeenye, namni miira isaa to'achuu hin dandeenye dhuguman isiniin jedha. Sagalee waaqayyoo akkuma dubbatutti fakkeenya boqonnaa 25 lakkoofsa 28 irratti fakkeenya 25 lakkoofsa 28 irratti maal jedha? Namni ofii isaa to'achuu hin dandeenye, arraba isaa to'achuu namni hin dandeenye 25 lakkoofsa 28 irraa akkas jedha. Namni of qabuu hin dandeenye akka mandara dallaawwan isaanii jijjiganiiti
jedha. Namni of qabuu hin dandeenye, namni of qusachuu hin dandeenye, namni hafuura isaa to'achuu hin dandeenye, namni arraba isaa to'achuu hin dandeenye, namni miira isaa to'achuu hin dandeenye akka mandara dallaa hin qabneeti, akka mana dallaa hin qabneeti, akka magaalaa dallaa hin qabneeti. Kanaaf ofii keenya to'achuu baruutu nurra jira. Midhaabannee of ilaallu. Maalittidha kan nuyi jiru? Maalidha kan nuyi jechaa jirru? Ergaa maaliiti kan nuyi dabarsaa jirru? Dhaamsa maaliiti kan nuyi dhaamaa jirru? Mee waggaan darbe kun, G8 darbe kun akkamittiin darbe? G10 darbe kun akkamittiinidha kan inni darbe? Dhuguma Waaqayyo nutti gammadeeti kan nuyi dabarsine. Maal jenne waa'ee biyya keenyaa? Maal jenne waa'ee naannoo keenyaa? Maal hojjenneeti kan nuyi dabarre? Maal keessadha kan nuyi dabarsine? Nan beeka. Machii keessa namni waan dubbatuuf waan godhu hin beeku. Nan beeka miirri sun miira salphaa miti. Wanti nuyi argine, wanti biyya keenya keessatti ta'e kuni nu macheessuu danda'a nana mana arginee dhageenyee hin beeknu waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf. Tarii dhaloota keenya keessatti, umurii keenya keessatti arginee hin beeknu waan ta'eef. Haa ta'u malee machii keenyaan itti fufuun irra hin jiraatu, bari'uutu irra jiraata. Machiin keenya nurraa galuutu irra jira. Qalbii dabarsuun keenya nurraa galuutu irra jira. Gara qalbii keenyaatti, gara sammuu keenyaatti deebi'uu danda'u nurra jira. Gara qalbii keenyaaf sammuu keenyaatti deebinee of qabuu danda'utu nurra jira. Of to'achuu danda'utu nurra jira. Waaqayyo isa nuyi kaleessa balleessineef nuu dhiisa. Of to'achuu dadhabnee machoofnee wantoota gooneef Waaqayyo nuu dhiisa. Haa ta'u malee machii keessa akka nuyi itti fufnu hin barbaadu. Qalbii keenyatti, sammuu keenyatti deebi'uun nu barbaachisa. Kanan kana jedhuufi fakkeenya boqonnaa 16, fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 16 lakkoofsa 32 irraa akkas jechuudhaan dubbata. Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 32 irraa nama aangoo qabeessarra nama obsa qabeessa wayyaa jedha. Nama aangoo qabeessarra nama sakkamii wayya. Nama obsa qabeessadha kan inni wayyu. Nama biyya bulchurra nama of abboomu wayyaa jedha. Nama biyya bulchurra nama of abboomu wayya. Dhugaan isiniin jedha. Namni ofiisaa abboomuu danda'u bara kana keessa, yeroo qormaataa kana keessa, yeroo baay'ee rakkisaa ta'e kana keessa, yeroo machii kana keessa namni ofiisaa abboomuu danda'u, namni of to'achuu danda'u, namni arraba isaa to'achuu danda'u, namni jireenya isaa to'achuu danda'u, cubbuurraa namni arraba isaa eeguu danda'u, jallinarraa namni arraba isaa eeguu danda'u yoo jiraate Dooktar Abiyyi irra caala. Obbo Lammaarradha kan inni caalu. Sagalee Waaqayyoo dubbataa namiti kan dubbatu kana. Amma har'aatti namni arraba kee to'achuu dandeessu yoo jiraatte Dooktar Abiyyi irra caalta. Biyya isa bulchurra jechuudha. Obbo Lammaarradha kanatti caaltu biyya isa bulchurra. Akka biyya keenyaatti fudhee kana naasaa jiru. Sababiinsaa afaan keenyaan waan ta'eef kana naasaa jiru. Biyya kamittuu yoo ta'e, eessatti yoo ta'e sagaleen Waaqayyoo wal qixxeedha. Namni ofiisaa to'achuu danda'u, namni miira isaatiif arraba isaa to'achuu danda'u, hamaarraa, hamaa dubbachuu, hamaa gochuurraa, namni of to'achuu danda'u biyya isa bulchurradha kan inni caalu. Kanaaf of to'achuu dandeesseetta taanaan ati muummee ministeeraati. Ati geggeessaa biyyaati, ati geggeessaa naannoo keenyaati, ati geggeessaa biyya keenyaati. Of to'achuu dandeesseetta taanaan nama sanarran caaltaa. Kanaaf waamichi koo inni lammaffaan isa kanadha. Sagaleen Waaqayyoo kan inni keessa koo fide kanadha. Namni keenya of to'achuu waan dadhabe machii isaatii waan itti fufe yeroo dheeraatti fudhate machii keessaa deebi'uun waan ta'eef achi keessaas deebinee ofii keenya to'achuu, arraba keenyaaf miira keenya to'achuu jalqabuutu nurra jira. Yaadadhaa namni kamiyyuu taanaan biyya bulchuu, biyya eeguu, biyya geggeessuu hin danda'u yoo Waaqayyo biyya eeguudhaa baate, yoo Waaqayyo biyya geggeessuudhaa baate. Har'as nana mana kaleessa samantiin koo kanadha.
boris amantiin koo kanadha furmaati biyya keenyaa harka waaqayyo keessa kan inni jiru. Kana amaniiti dhimma biyya keenyaa fuula waaqayyo duratti dhiyeessi. Itti dabartee waaqayyoon gargaaruuf hin yaalin. Waaqayyo qofaasaa danda'aadha. Waaqayyo qofaasaa amanamaadha. Waaqayyo wanti inni dadhabe hin jiru. Gargaaruudhaaf hin yaalin. Harka waaqayyo keessa kaa'i. Waaqayyo biyya keenya haa jijjiiru. Waaqayyo biyya keenya haa geggeessu. Waaqayyo biyya keenya haa eegu. Dhiiga dhangala'uurraa waaqayyo biyya keenya haa eegu. Buqqa'uurraa waaqayyo biyya keenya haa eegu. Nagaa biyya keenya waaqayyo haa eegu. Saba keenyaaf ofii isaati waaqayyo bilisummaa haa kennu. Furmaati isaa harka waaqayyo keessadha kan inni jiru. Furmaati isaa harka waaqayyo keessadha. Kanaafiyyuu kabajamaa obboleessa koo obboleettii koo furmaati harka waaqayyo keessa jiraachuu isaa bartee biyya kan eegu waaqayyo ta'uu isaa bartee kadhannaa isa bara darbe imimmaaniin gochaa turte itti fuftee har'as akkati kadhattuuf ofii kee immoo akkati to'attuuf waaqayyo waamicha sii godha. Anaafis waaqayyo waamicha kanadha kan inni godhu. Kan akka goonuuf waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Ergaa kana dhaggeeffattanii duwwaan darbinaa. Sheer godhaa. Laayik gochuu duwwaatu hin taane sheer godhaa. Namoonni warri kaanis ergaa kana haa dhaga'an. Waa'ee biyya keenyaa kadhannaan fuula waaqayyo duratti haa dhiyaatani. Waa'ee biyya keenyaa dabarsanii waaqayyotti kennan ofii isaanis to'achuu baraniiti. Warra kaaniif sheer godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.